Ran bakka jirtanitti nageenyi kan koo nageenyi waaqa uumaa Oromoo bakka jirtanitti sana qaqqabu kan isin jedhu ana Tafarii Mokonnon asuma Oromiyaa irraati. Egaa Rabiraashoon yeroo ammaa kana hamlee kutatee wantoota gaggaarii uummata isaatiin ga'uuf kutannoo irra jira. Egaa qophiin keenya har'a Rabiraashoon irraa isin dabarsinu qophii abbaa torbee sirboota warraaqsaa torban kanaati. Qophiin abbaa torbee torban kanaa sirboota warraaqsaa egaa akka isin filattanii fi akka isin jaalatan abdii guddaa qabna. Egaa uummata keenya keessattis hamlee guddaa horatee uummata bakka jiru kakaasaa kan jiru weellistoota keenya jaalatamuuf kabajamoo Ababa Dhugaasa baguma baay'anne horteen heddummaannee dhalanne jedha Ababa Dhugaasa. Baguma baay'anne horteen heddummaannee dhalanne kuno har'aan fayyadee baay'inni keenya akkuma galaanaatti diinatti jirre akkuma rasaasaatti fayyadamne. Itti aansuudhaan weellisaa Caalaa Bultumee kaayyoo dhugaaf jettee seentee mana hidhaa jedha Caalaa Bultumee. Egaa Caalaa Bultumee hojiilee gaggaarii uummata keenyatti qabsoo guddaa horee yeroo ammaa hamlee guddaan uummata isaa bukkeetti jaalatamaaf kabajama kan argatedha. Caalaa Bultumee itti fufaa. Kaayyoo dhugaaf jettee seentee mana hidhaa murtii haqaa dhabdee sirra ga'u ismiidha sirrii kenninee guduunfattee garaatti hunduutu seenaa qabda ati. Amma kan ittaanuu haftaamuu lamuu fi hirphaa gaanfureeti. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo jedhu haftaamuu lamuu fi hirphaa gaanfureetti fufaa. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani takka abbaa kooti jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Egaa kanattaan sun qeerroo Oromiyaa keessa taa'ee yeroo ammaa uummata biraa kabajaaf jaalala guddaa gonfatee Shimallis Abbaabuu leenciif qeerransi tuqaan jaalatanii tuqaa kana tuqaa jaalata jedha. Leenciif qeerransi tuqaan jaalatanii tuqaa kana tuqaa jaalata. Tuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatuu qabee namarraa baasa bobbota. Na tuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootuu qabee namarraa baasa bobbota. Egaa yeroo ammaa gootichi Oromoo addunyaatti diddaa gabrummaa didee jedhee addunyaatti agarsiifatee Fayyisaa Leellisaa atileet Fayyisaa Leellisaa hedduu nu boonsee jira. Kanaaf kabajniif jaalalli uummanni Oromoo qabuuf daran cimaadha. Kanaaf weellistoonni keenya Fayyisaa Leellisaa gooticha Oromoo jedhaniitu faarsuuni. Egaa Fayyisaa Leellisaa jedhanii kan faarsaniini Boonaa Umar, Hukaashaa Ahmadii, Kadir Addiishoo fi Aman Nifaroo itti fufu Fayyisaa Leellisaa Fayyisaa Leellisaa goota keenya nu boonsite jedhaniitu itti nu fufu. Fayyisaa Leellisaa Fayyisaa Leellisaa
Fayyisa, deebisa, fayyisa, deebisa. Yaa fayyisaa faaya rabbiin nu badhaase kee Oromoon jaalala see dhangalaase. Yaa fayyisaa goota rigaartii dachaati dhiira dhukaa sii tormuuf kallachaati. Yaa fayyee koo haa bultu baati si deesse maal jette gaafa injifannoo san dhageesse. Yaa fayyisaa yaa eenafuu imimmaan kee galmi seenaa irratti moo'e maqaan kee. akkasuma Tafarii Mokonnon kaanee jirra hunduu tokko taanee diinaan falmaa jirra itti yaanee egaa kan kos keessan buufadhe. Kaanee lolaa jirra hunduu tokko taane diinaan falmaa jirra itti yaanee alaa dhiiran jedhu booree baafna kara deemtuu kan dhaafirraa buufna alaa dhiiran jedhu booree baafna kara deemtuu kan dhaafirraa. Qabsoon uummata Oromoo haga dhumaatti itti fufti malee hedduu hin deebitu. Turtiin keessan ammallee qabsoon uummata Oromoo itti fufan dhaabatu. Egaa yeroo baay'ee uummanni keenya walii galee tokkummaadhaan socho'uutu jira. Inni raftee jirtu bakka raftee jirtu kai gaafa inni tokko lolu inni tokko galee ciisa. Gaafa inni tokko ajjeefamu inni tokko galee jedhee gadda. Kana miti furmaan isaa. Kai wal faana akkam dhalaa dhiira jaarsa jaartii jechuun hin jiraatu. Hin kaanaa hin falmannaa galatuma horaa bulaa rabbiraa shoo hedduu isin galatoonfannaa. Egaa uummanni hedduun nu waliin akka taatan affeerraa keenya galatoomaa horaa bulaa kan isiniin jedhu Tafarii Mokonnon asuma Oromiyaa irraati galatoomaa horaa bulaa. Jaalata natuttuitee na dubbisuu maaf oolatta jabaatuu qabee namarraa baasa bobbota natuttuitee na tossobuu maaf oolatta qeerrootuu qabee namarraa baasa bobbota. Egaa yeroo ammaa gootichi Oromoo addunyaatti diddaa gabrummaa didee jedhee addunyaatti agarsiifatee Fayyisaa Leellisaa atileet Fayyisaa Leellisaa hedduu nu boonsee jira. Kanaaf kabajniif jaalalli uummanni Oromoo qabuuf daran cimaadha. Kanaaf weellistoonni keenya Fayyisaa Leellisaa gooticha Oromoo jedhaniitu faarsuuni. Egaa Fayyisaa Leellisaa jedhanii kan faarsaniini Boonaa Umar, Hukaashaa Ahmadii, Kadir Addiishoo fi Aman Jafaroo itti fufu Fayyisaa Leellisaa goota keenya nu boonsite jedhaniitu itti nu fufu. Fayyisa, deebisa, fayyisa, deebisa, fayyisa, deebisa, fayyisa. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo nageenyi waaqa uumaa Oromoo bakka jirtanitti isin qaqqabu kan isiniin jedhu ana Tafarii Mokonnon asuma Oromiyaa irraati. Egaa rabbiraa shoon yeroo ammaa kana hamleedhaan kutatee wantoota gaggaarii uummata isaatiin ga'uuf kutannoo irra jira. Egaa qophiin keenya har'aa rabbiraa shoorraa isinii dabarsinu qophii abbaa torbee sirboota warraaqsaa torban kanaati. Qophiin abbaa torbee torban kanaa sirboota warraaqsaa egaa akka isin filattanii fi akka isin jaalatan abdii guddaa qabna. Egaa uummata keenya keessattis hamlee guddaa horatee uummata bakka jiru kakaasaa kan jiru weellistoota keenya jaalatamuuf kabajamoo Abbabaa Dhugaasa baguma baay'anne horteen heddummaannee dhalanne
jedha Abbabaa Dhugasaa. Ya Fayyisa faaya rabbiin nu badhaase kee Oromoon jaalala see dhangalaase. Ya Fayyisa goota Rikaardii dachaati jiraadhu kaasii Oromoof kallachaati. Ya fayyee koo haa bultu baatti si deesse maal jette gaafa injifannoo san dhageesse. Ya Fayyisa yaa'ee nafuu imimmaan kee galmi seenaa irratti moo'e maqaan kee. Akkasuma Tafarii Mokonnon kaanee jirra hunduu tokko taanee diinaan falmaa jirra itti yaanee egaa kan kos keessan buufadhe. Kaanee lolaa jirra hunduu tokko taane diinaan falmaa jirra itti yaanee alaa dhiiran jedhu booree baafna kara deemtuu kan taafirraa buufna alaa dhiiran jedhu booree baafna. Guduunfattee garaatti duutu seenaa qabda ati. Amma kan ittaanu Haftaamuu Lamuu fi Hirphaa Gaanfireeti. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo jedhu Haftaamuu Lamuu fi Hirphaa Gaanfireeti. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani takka abbaa kootii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Ani sanjileen caatii jirti onneen koo isheen durii kan abbaa koo. Egaa kanattaan sun qeerroo Oromiyaa keessa taa'ee yeroo ammaa uummata biraa kabajaaf jaalala guddaa gonfatee Shimallis Abbaabuu leenciif qeerransi tuqaan jaalatanii tuqaa kana tuqaa jaalata jedha. Leenciif qeerransi tuqaan jaalatanii tuqaa kana heddummannee dhalannu kuna har'aan fayyadee baay'inni keenya akkuma galaanaatti diinagdee jirre akkuma rasaasaatti ittiin fayyadamu. Itti aansuudhaan weellisaa Caalaa Bultumee kaayyoo dhugaaf jettee seentee mana hidhaa jedha Caalaa Bultumee. Egaa Caalaa Bultumee hojiilee gaggaarii uummata keenyatti qabsoo guddaa horee yeroo ammaa hamlee guddaan uummata isaa bukkeetti jaalatamaaf kabajama kan argatedha. Caalaa Bultumee itti fufaa. Kaayyoo dhugaaf jettee seentee mana hidhaa murtii haqaa dhabdee sirra ga'u ismiidha.